har'a moo bor sagalee ishee na dhageessifti. Ani maqaan koo Emmijeen jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Baalee Roobee keessatti yeroo ta'u barumsa koos kutaa 1 hanga 8tti achumatti baradhee xumure. Maatiin kiyyas qotee bulaa waan turaniif barnoota koo addaan kuteen maatii kiyyaa qonna deeggaruun eegale. Otuun haala kanaan jiruuf jireenya koo gaggeeffachaa jiru guyyaa tokko cidha fira kiyyaa tokko biran deeme. Yeroo kanattis shamarree fira keenya taate haa ta'uutii garuu fira fagoo waliin achitti wal barre. Mucayyoon kunis baay'ee bareedduu fi battaluman arge sanatti ija koo'atuu kan dandeesse ture. Maatii kiyyatu wal beeka maree anaa fi mucayyoon kuni waliin beeknu. Yeroon gaa'ilaa qophiiwwan garaagaraa gaggeeffamanii akkuma haalli tasgabbaa'ettis anaa fi mucayyoon kun wal maddii teenyee waliin haasa'uu jalqabne. Wal maddii teenyee hiriyaan kiyya nu arges mucayyoo kana hin gadhiisiin waliif taatuu naan jedhe. Anis eessa akka jiraattu yeroon isheen gaafadhu magaalaa Roobee keessaa fira bira teessee akka barachaa jirtu natti himte. Anis lakkoofsa bilbilaa ishee yeroon gaafadhu bilbila akka hin qabnee fi haa ta'uutii garuu fira isheen bira teessee barnoota ishee hordoftu lakkoofsa bilbilaa isaanii naaf kennite. Anaaf ishees guyyaa sana nagaatti wal jennee gargar baane. Guyyaa kanarraatii kaasee baay'ee ishee yaaduun jalqabe. Haalli haasoo ishee fi amalli ishee ajaa'ibumadha. Haa ta'uutii garuu bilbila isheen naaf laatte kanarratti bilbileen guyyaa tokkoyyuu ishee argachuudhaaf carraan arganne. Firoottan isheen bira teessee barattu dhiira kam waliinuu akka isheen waliin qunnamnee fi barnoota ishee seeraan akka hordoftu barbaadu. Kanaan durattis shamarree kam waliinuu jaalala waan jalqabeen beekneef ishee argachuun abjuu natti ta'e. Guyyaa tokko argeen kan akkasiin gaggabee fi guyyaa hedduu toon argee immoo akkamiin ta'a kan jedhus keessa kiyya waxalee. Kan jaallateen beekneef jaalalli jalqabaa dhukkubayyuu fakkaatee namatti argamuu ni danda'a. Wanta nama dhukkubu garuu immoo kanadha jedhanii namatti himachuu hin dandeenye. Jaalalli yoo nama qabe akkam nama godha jedhaniillee gaafachuu kan danda'an yaa jaalalaa. Akka carraa ta'es guyyaa tokko hiriyaa koo mucayyoo kana of biran dabarsiinaan jedheetiin mucaa gaafa cidhaa argine kana mana isaanii ni beektaa jedheen yeroon isa gaafadhu innis eeyyeen nan beekaa yoo barbaadde immoo sin geessanaan jedhe. Anis keessi kiyya baay'ee gammadee tarii ijumti koollee ija ishee argee ni boqotaa jedheen gara qe'ee warra isaaniitti tarii manatti ni argamtii jennee anaa fi hiriyaa koo ni qajeelle. Haa ta'uutii garuu sa'aatii balbala isaanii geenyutti waan addaa tokkotu nu qunname. Namoonni hedduun mana isaanii keessatti wacaa jiru. Anaa fi hiriyaa koo sodaannees ani kana duratti mana isaanii seenee waan hin beekneef balbala irra dhaabbadheen hiriyaan koo immoo ol seenee mana isaanii keessa maaltu akka jiru adda baafachuuf balbala isaanii ol lixe. Yeroo gaafatuunis mucayyoon kun gara biyya hambaatti imaluuf firrii fi maatii isaanii sirna gaggeessaa fi akka jiran hiriyaan koo seenee dhagahee natti hime. Anis naasuu guddaatu na qabate. Maali yaa rabbii koo bareetoo isheen quufiin ija koo duraa fuudhuufi kan jedhus rabbi keenyatti hin dhiyeesse. Baay'ee sofitti gaddeen hiriyaan koos haga danda'u na tasgabbeessuuf yaale. Guyyaama sanas mana naannoo isaaniitti ollaa jiru seennee mucayyoo kana namni akka nu waamuuf dubara tokko achuma ollaa sanaa erganne. Anaa fi mucaan bareedduu kunis yeroo lammataaf wal arginee naannoo daqiiqaa 20 dhaabbannee waliin haasofne. Otuma nolladhuus yeroo waan hin qabneef akkan ishee jaalladhu nitti hime. Isheenis tole anuu sin jaalladhaa ergansi argee booddee keessi koosiif booji'ameera naan jette. Keessa kootiis gammadeen dafeen lakkoofsa bilbilaa koo waraqata irratti barreessee kenneefi. Kanaan booddees jaalalleen koo kun yeroo waan hin qabneef kanaa olis na waliin dhaabbattee haasa'uu waan hin dandeenyeef otoon arguu nagaatti naan jettee fiigdee gara mana isheetti seente. Anis kottee koo sassaabbadheen qotisa keessa qaxxaamureen akka nama haadhaaf abbaa isaarraa gargar
garbahee imimmaaniin boohaa miira koo to'achuu dadhabeen gara mana kootti galee. Jaalalleen koo kunis guyyaa 2 booddee imala ishee gara biyya hambaatti raawwatte. Achi geesses har'a moo bor naaf bilbilti jedheen utuun eeggadhu waggaa 2 fi ji'a 3 guutuu sagalee ishee utuu nan dhageessiin turte. Ergaallee guyyaa tokkollee naaf barreessiteen beektu. Ani umuriin koo sadarkaa dargaggummaarra ta'us dubartoota hedduu wal arguu fi argachuudhaaf carraa qabaadhus onneen na boojjitee mana keessa kiyyatti ijaarratte keessa kiyya banattee waan lixxeef nama namaddii jiru ilaaluudhaaf ijji koo takkaallee yeroo naaf hin laanne. Yaanni koo mucaama kana bira jira. Har'a moo bor sagalee ishee na dhageessisti kan jedhuunis guyyaa har'aan gahe. Turtii waggaa 2 fi ji'a 3 booddees gara bakka dhaloota isheetti deebitee galeeras dhufeeras garuu naan hin jenne. Akka carraa ta'ee manuma cidhaa wal argine sanatti ani yeroo hundaa mana sana waan hin deemuuf isaan dubbisuudhaaf mana sana yeroo dhuftu naman jaalladhu kanan arge. Keessi koo ammas naasuudhaan na wareere. Akka ani ishee jaalladhu ana keessa kootu beeka malee isheen uumamuu kiyyayyuu dagatteetti. Akka nama hin beeknettis nagaa jettee suutana dubbiste. Halkan sanas aariidhaan hirriba maleen bulee. Nama jaallattu waggaa 2 fi ji'a 3 booddee deebitee akka tasaa yeroo wal argitu miirri keessa keetti uumamu maal akka ta'e tilmaamuun gonkumaa naman dhibu. Ganama yeroo deebi'een gara mana keenyaatti galuuf jedhu bilbila ishee ammas akkanaaf kennituun gaafadhe. Isheenis baay'ee natti qoosaa maal siif godhammoo naan jettee bilbila ishee naaf kennite. Gara mana koottis ergan galee booddee guyyaa sanarraatii kaasee bilbiluufiin jalqabe. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko tokko ati eenyudhaa sin beeku naan jettee bilbila narratti cufti. Guyyaa tokko tokko immoo narratti kaaftee lafuma keessi. Guyyaa tokko tokko immoo siin lamuu lammataa bilbila kanarratti hin bilbiliin jedheen sitti meen dadhabe miti naan jettee keessa kiyya booressiti. Dhumarratti garuu jecha tokko qofaa namni siin hin barbaanne siif hin galu jettee na gaafatte. Anis kun immoo naaf gala jedheen guyyaa sanarraatii kaasee akka isheen nan jaallanne guutummaa guutuutti keessi koo bare. Kan naaf gales hojiirra oolchuuf guyyaa sanarraatii kaasees lakkoofsa bilbilaa ishee bilbila koo keessaan balleesse. Turtii booddees rabbi na gargaaree guutummaa guutuutti bakkan eegnetti waan hin ishee argadheef of keessaan ishee balleesse. Haala kanaanis otoon bilbiliifiin waggaa tokkon dabarse. Turtii waggaa tokko booddee garuu bilbilli haaraan tokko bilbila kiyya irratti bilbilame. Bilbilli sun bilbila sammuu kootti yaadeen beeku waan tureef eenyu akka ta'e garuu battalatti sammuu koo keessatti dhufuu hin dandeenye. Yeroon kaasee jalaa owwaadhus eenyu akka taate natti himte. Jaalallee koo hedduun ishee jaalladhu kan duraa fi kan durii turte. Erga nagaa wal gaafannee booddees maaliif badde jettee dabaree ishee na gaafachuu eegalte. Anis deebiseen balbala cufanii maaf bakkee dhaabbatta hin galtuu jechuun maal jechuudha jedheen yeroon gaafadhuuni kan darbetti dhiifamaa amma garuu waliin ta'uu ni dandeenya naan jette. Anis gara qe'ee keenyaatti ol ishee waameen teenyee waan hundumaarratti mari'anne. Keessa kootii waan an ishee jaallachaa tureef ammas garaatti jabaachuu hin dandeenye. Anaaf ishee dura ana qofaan amma immoo ishee waliin jaalala keenya marsaa lammaffaa jalqabne. Dabaree ishee narra cituu jalqabde. Ani har'a moo bor na dhiistee ni deemti jedheen utuun eeguu jaalalaan hafuura na kutuu jalqabde. Anis dhibbaa dhibbatti keessa koo amansiiseen akkan gara fuulduraatti fuudhu waadaan isheef galeefi. Haa ta'uutii garuu kana gidduutti maatiin kiyyaa waggaa 2dhaaf biyya hambaa deemii koottu naan jedhani. Anis gara biyya hambaatti jaalallee kootti himeen imala koon taasise. Jaalalleen kiyyas ati erga baatee ani asiitii maalin eeganaan jettee gara biyya hambaatti imala ishee raawwatte. Kontiraata ishee waggaa 2 erga xumurtee booda gara biyyaatti deebitee galte. Anaa fi jaalalleen koo kun guyyaa araaramne irraatii kaasnee cabi gogii malee nagaa fi jaalalaan tokkummaaf hawwiidhaan wal eeggannee wal kaadhimmachuuf geenye. Haa ta'uutii garuu ani waan kana gara maatii kootti yeroon himu jaarsa akkanaaf erganiidhaaf maatii kiyya yeroon gaafadhu maatiin kiyya garuu wanta ani hin eegnee fi wanta ani hin tilmaamne naaf deebisanii. Akkam mucaa biyya arabaa si'a lammaffaadhaaf
deebitee deemte kaadhimmatta jechuun natti dheekkamanii. Dubbiin kunis lola ta'ee dubbiin dubbii irratti dhalate. Maatii kiyya waliinis afaaniin wal keessa baane. Haa ta'uutii garuu dhumarratti maatiin keenya kan si guddisee si barsiisee gara biyya hambaatti si argatee yoonaan si ga'e nuyidha yookiin nuyi yookaan ammoo ishee filadhu jireenya keef naan jedhanii bultii akkanan ishee waliin hin dhaabbanneef na dhiphisaa jiru. Baay'ee waanan ishee jaalladhuuf waadaa kiyya diiguun barbaanne. Haa ta'uutii garuu gara fuulduraatti akkamiin akkan jiraadhu haalli isaa na jalaa badee anaa fi jaalalleen koo otoo waliin kaadhimmatiin anis sodaadhee isheenis sodaattee hanga yoonaa jirra. Kontiraata ishee fixxees gara biyyaatti deebitee hin dhuftu moo mana tokkotti gallee bultiin ijaarrannu moo jettee na gaafachaa jirti. Anis wantan godhu dhabeen furmaata dhabeera. Mee hiriyoonni koo yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan MJ biyya ormaa keessaa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Oda teessoo jaarsaa jirmi keedhaan kun qabu. Lameen kee dhagaaga halli kee yabbooda jalli kee gaaddisan naboo. Oda teessoo jaarsaa jirmi keedhaan kun qabu. Lameen kee dhagaaga halli kee yabbooda jalli kee gaaddisan naboo. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi MJ biyya hambaarraa nuuf erge siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya MJ xalayaa kee kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa keessan obboleessa keenyaaf akka ergitanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Dabalataanis jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 dhaamsa ani isinitti dhaammachuu barbaadu suuraawwan viidiyoo kanarratti maxxansu akka gulantaatti fudheen kanan qopheessu namoota uffata aadaa Oromoo uffatanii suuraa babbareedaa namatti tolu ka'anii toora sooshaal miidiyaa garaagaraarraan argadhe itti fayyadamaan jira. Haa ta'uutii garuu namoonni tokko tokko suuraa kiyyaa maaliif maxxansuu diddee jedhanii yeroo na gaafatan namoonni tokko tokko immoo suuraa maxxansite kana balleessii yookaan ammoo riippoorti goona chaanalii kana naan jechaa jiru. Namoonni isinitti hin tolle keessaan na dubbisa. Battalatti suuraa keessan irraa isiniif hin kaasa. Namoonni suuraawwan aadaa Oromoo uffattanii babbareedoo qabdan immoo karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa akkuma kanaan dura naaf ergaa turtan karaa keessaan naaf ergaa isiniin jechuun barbaada. Ilaalchii fi yaadni hunda keenyaa garaagaraa waan ta'eef hundumti keenyiyyuu yaadaa fi ilaalcha keenya waliif kabajna. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 sa'aatii kanatti qophiin isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin illee na waliin turaa jechaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan immoo karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf ergitanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Namoonni chaanalii kanarratti komii qabdan illee keessaan na qunnama. Yaada keessanis kallachumaan barreeffadha. Sa'aatiin dubbisettis battalumaan deebii isiniif laadha. Seenaawwan dubbisaman waliin suuraawwan asirratti maxxanan gonkumaa waliin qabatanii kan immoo akka isin naa hubattaniin fedha. Hanga yoonaattis waan na dhaggeeffachaa turtaniiftiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.